Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota GMC hawaasni biyya Jarmanii walgahii waxabajjii 4 magaalaa Muunikitti taasifamuuf obbo Jawaar Mohammadiif simannaa ho'aa ta'e taasisaniifii jiru. Guutuu sagantaa isaas shaggaa baadiyyaa kan isin biraan ga'u ta'a. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Maqaan kiyya Iftuu Mahammad jedhama. Naannoo Frankfurt irraan dhufe simannaa obbo Jawaar Mohammad qophii simannaa kan godhame magaalaa Muunshinitti. Sababa kanaaf obboloota kiyya qeerroof qarree Oromoo Jarmanii kana hunda asitti dhiiraa fi dubartii asii simannaa bareeda isaaf godhanii asitti argamnee jirra. Maqaan kiyya Abdii Xayyib Waaqoo jedhama. Aktiivistii miidiyaa hawaasaati. Guyyaan har'aa guyyaa guddaadha, guyyaa addaati. Xiinxalaa siyaasaa akkasumas hayyuu gooticha Oromoo Jawaar Mohammad simachuuf magaalaa Muunikitti argamnee amma immoo xiqqoo sagantaa irbaata xiqqoo wayii qopheessinee akkasumas waan duuban jiru kanas arguu jirtanii. Inni guddaan immoo qophiin guddaan guyyaa boriitii magaalaa Furtitti ka darbu waan saniif jala bultii as magaalaa Muunshinitti gootichaaf sagantaa irbaata akkasumas qaamoleen hawaasaa namoonni muraasni jechuun hunduu silaa bakka takkatti dhufuun xiqqoo hin ulfaata. Waltajjiin guddoon guyyaa boriitii har'a immoo gootichi kun sagantaa irbaata as koree hawaasa Muunshiniin qophaa'ee asirratti hirmaachuuf as jira. Maqaan kiyya Saabit Ahmad jedhama. Bakkiin irraa dhufee Numbargii irraa hin dhufee. San dura gaheen hojii kiyyaa seekuritii irratti eegumsa Jawaar irratti har'a simannaa isaa gooneetii Fulugaafon eerpoortii irraa gara hoteela isaatti simannaa isaa goone akkasitti warra dharraa isaa qabu namootaan dharraa isaa qaban hoteeluma san keessatti waltajjii kana fakkaatu qopheessinee isa ziyaarree akkasitti sagantaa boruutiif qophii jira. Ani Sufiyaan Mahammadiin jaama bakkeeniin irraa dhufees magaalaa Barliini qophiin irraa tun obboleessa keenya jaalatamaa Jawaar Mohammad simachuuf magaalaa Munshin jirra. Simachuu irraa tana kophaa osoo hin ta'in boruus bakka ilmaan Oromoodhaa biyya Jarman jiran bakka keessummoonni affeeramanii jiranitti obboleessa keenya Jawaar manguddoodhaas shamarranis ilmaan Oromoodhaa ka biyya Jarman jiran cuftinuu simannaa guddaa qopheessinee jirra. Ichi boodaas guyyaa OMN kabajaa guddaadhaan Jawaar abbaa OMN'ti nama OMN dhaabee asiin ga'e. Kanaaf
yoggaa saddeeffaa OMN imaanaa inni ilmaan Oromoo biyya Jarmanii fi akkasumas diyaasporaa ala jiran hundattuu dhaammatee bakkaan geenyee har'a ayyaana tanarratti nu argamuun isaa gammachuun teenya gammachuu dachaadha. Ashama akkam jirtu an gamtaa olaanaati. Egaa bakkitti argamnu magaalaa Mushin galma simannaa obbo Jawaar Mohammad itti aanaa dura taa'aa KFO sagantaa OMN boru irratti keessummaa kabajaa ta'anii argaman irratti guyyaa har'aa simannaadhaaf asitti argamnee jirra. Kana fakkaata. Maqaan kiyya Abdii Fatis naan jedhani. Wanni uummanni Oromoo itti naan beeku wallisaadha. Har'a magaalaa Mushinitti wanni argamnuuf hayyuu fi qabsaawaa keenya Jawaar Mohammad simachuudhaaf as dhufne. Kana magaalaa Mushin wanni dhufneef Nuuramberg irraa kaane. Ani maqaan kiyya Muhammad Sheekaa jedhama. Ani koree qindeessituu sagantaa keessummaa kabajaa obbo Jawaar Mohammadii fi akkuma san ayyaana waggaa 8ffaa eebba waggaa 8ffaa OMN'ti. Akkasuma immoo gamtaa hawaasa Oromoo irraallee akkasuma bakka bu'ee dhufe. Har'a immoo guyyaan kun guyyaa keessummaan kabajaa hayyuun Oromoo obbo Jawaar Mohammad sagantaa boru wajjin dabarsuudhaaf jala bultii as jiru. Jala bultii kanaaf qeerroo fi qarreen Oromoo biyya Jarmanii magaalaa Munshin irratti galgala kana sagantaa irbaataa fi akkuma san immoo simannaa hayyuu kennaatiif walgahan jechuudha. Egaa hundi kennayyuu isa simachuuf bakka kanatti argamne. Har'a immoo guyyaa simannaati anaa dhufuudha. Kun ammoo sagantaa isa duraati. Boru immoo sagantaa bal'aa hawaasa Oromoo biyya Jarmanii guutuu wajjin hayyuun kenna wal arguudha. Guyyaa kana immoo magaalaa Nuuramberg godina Bavaariyaa keessatti argamtu irratti galmi qabee Oromoonni haala ho'aa fi midhagaa ta'een simachuudhaaf qophii irra jiru. Egaa qophii kanaaf ammoo haalli hundi haaldureen hundi mijatee akkaataan itti nagahummaa naannoo saniitiifis ta'ee akkuma san ammoo keessummaa keenya kabajaan simannee geggeessuudhaaf ta'utti koreen itti ijaaramee jalaaf gubbaadhaan haalli isaa hundi qophaa'ee boru immoo sagantaan sun egaa sa'atii akka biyya kanaatti sa'a 11 irraa eegalee galma seensi ni eegala. Akkuma san ammoo sagantaan sun kaahaa galgala keessaa 18 itti fuufa. Sagantaan sun irratti egaa hayyuun keenya yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa mootummaa Abbaa Irree keessatti dararamaa ture. Har'a ammoo nagahaan dhufee nu wajjin nu jidduu keessatti argamuudhaaf qophii irra jira. Isa kana ammoo hawaasni keenya kan yeroo dheeraa dheebote sagantaa kanarratti argamee anaa dhufuu baga haala hamaa biyya sanii san keessaa illee dararaa san keessaa baatee hadha wal arguuf nu dandeesse ka jedhu. Kanaaf qophii akkaan himuu hin dandeenyetu qophaayaa jira. Akkana kana fakkaata jechuudha. Jawaar abbaa OMN'ti. Nama OMN dhaabee asiin ga'e kanaaf yoggaa 8ffaa OMN imaanaa inni ilmaan Oromoo biyya Jarmanii fi akkasumas diyaasporaa ala jiran hundattuu dhaammatee bakkaan geenyee har'a ayyaana tanarratti nu argamuun isaa gammachuun teenya gammachuu dachaadha. Dachaadhaan guddaadha. Ilmaan Oromoo ka ergaa teenya dhageessan boru za'a 11 irraa jalqabee galmi bakki jiru magaalaa Nuuramberg Fuurti jedhama. Rozenstraße 50 achitti kan dhuftan warri seenteratti buutan ubaan takkaan bakka sanni geessanii istaatalee bakka jirutti buutanii ichirraa daqiiquma 2-3 akka waliin gammannee obboleessa keenya waliin simannu afeerraan isinii dabarsa gama keenyaan qophiin akka gaariitti qophaa'ee jira. Akka arsootaatti ga'ee nuti taphannu an biyya kana waggaa tokkoffaa irraa kennuman jira. Ammas akkuma kanaan dura taphachaa ture ammas taphachuu fi kan ammaa immoo adda kan godhu hagaa irraatti obbo Jawaar Mohammadii daayirektara OMN ta'anitti kan tajaajilaa turanii. Har'a immoo
miseensa dhaaba siyaasaa ta'aniiti kan isaan dhufanii keessummaa kabajaa ta'an achirratti argaman irratti immoo akka arsitootaatti uummata keenya akkuma kanaan dura beeknu akkuma beekame bohaarsuudhaa fi qophii goonee jirra. Abdii Faadisis akkasumas weellistooti biroon taajuu baay'ee akkuma kanaan duraatti wal qabannee jirra. Sagantaa bareedaa ta'a bor wal argaan furt galma ishtaat haalee keessatti ta'u. Akka gaariitti qophoofneeti jirra. Sekuritiin murnatti wal ijaaree bakka sekuritiin irratti nu barbaachisu hunda irratti wal ijaaree haala gaariitti wal ijaaree itti qophoofnee jirra. Sagantaa kun waa lama gurguddaa nutti dhufuu isaa wajjin akka baay'ee bal'aadha. Haala kanaafis sekuritii hin gaha jedhame lakkoofsaanis hedduu ta'ee ramanneeti qophoofnee jirra. Kan akka gaariitti hojjechuuf manni keenya gammachuu guddaa qabaa warri sekuriitiis haala gaariitti itti jira. Deeggarsa OMN tiifis godhuu fi keessummaa keenya kabajamaa Jawaar Mahaammadiif simachuuf sirba OMN fi baafne illee jira. Halkan edaa istiidiyoo obboleessa keenya gamtaa bullootti waraabne sagalee isaa obboleessa keenya shaggaa baadiyyaa qindeesse duraan sagaleen sirba saniin turre bareedaan turre eegana miidhagsine wanna goone nu iftee mul'attee qabsoof si dhaabanii miidiyaa OMN badhaatee Oromoon si badhaatee waltaatee siin gamtaadhaan qabsooyte hayyoota Oromootiin hundooyte qabsoo qeeroon cimsuudhaan miidhagsite kaabaa kibba hundaa wal garsiifte bahaa dhihaa Oromiyaa sochoofte haatinniifnu goonee gargaarsa haatinniifnu goonee gargaarsa akka hin dhaabne qaroon ija hawaasa. Leave